Nabudaatereef namni irra guddaan bakka nageenyi jira jaalaa jira geesseedha. Sigatee jirti. Mircaan kee ka duraa maal tahaa yoo gartee mircaa san qabaatte jaalaa dura moo yetu ibaltaasa jaalaa dura moo nagayaatu duraa ሰላም ነው የሚበልጠው ፍቅር ነው የሚበልጠው ያልኩት የትኛው ነው የሚቀደመው ማለት ነው ሲገልተ ኦፊያ ናገል እሺ አፋኑ ኦሮሞ ትንሽ ጀልቀባ ነጋፍ ጃለላ ከንዱሱ ቀቡ ነጋያዳ ነጋና ምን ቀብኔ ከሚዩ ጃለላ ቀባችሁ እንደንደው ይችላል ጀልቀበና የሚተኮ ነጋተው ቀባ ኦፊስ አውጅኒን ነጋተው ቀባ ናኖ ሳውጅኒን ለ ነጋተው ቀባ akkasumas namoota itti dhiyaatan waliin nagaa ta'uu qabaachuudha. Nageenyaan qabu taanaan namni tokko sammuun isaa gara wanta biraallee yaaduu hin danda'u tasuma jechuudha. Waan wal dorgomsiif na jetteef malee lamaan jiraayyuu baay'ee murteessuudha barbaachisaadha. Garuu anaaf nagaan naa caalaa jechuudha. Wanni ያወዳደርኩት ማለፍ ሴት ወንና ወዳደረፍ ማለፍ ሴት ለቹ ዋን ፈርዲቴ ለቹ جالتنيش نجينيش وان فرديتيف خرم فرديسن فردي لما يصير خمس ناقوت سقلت جت يتنيون متاسكرو فكرونو من كرمو سلامونو مي كرمو يشوكم سقلت because فردك important لا تشوتو very important سقلت جت خرم فرديسن important أسفلاجيونا جنيتنيو يكرمال سلام نو يبالو سلام كرمال مكناتو ሰላሙ ይቀርማል። ሰላም የሌለ ሰው ምንም ሊያረግ አይችልም። ምንም ማሰብም ስለማይችል ሰላም ሲኖር ነው ሁሉም ፍቅር የሚመጣ ማለት ነው። ከራሱ ጋር የተጣላ ሰው ለምሳሌ ራሱን መውደድ ማፍቀርም አይችልም። ሰላም ሲኖረው ግን ከሌላ ሰው ጋር ተስማምቶ የመኖር እድል አለው ማለት ነው። ሲጀመር ሰላም ከሌለ ፍቅር ራሱ አይኖርም የሆነ ሰው ማለት ነው። በብዛት ያ የሚጋጨው መቼ ነው? ሳታውቅ ከገባበት ሰላምና ፍቅር ይጋጫል። ስለዚህ ይጋጫል። ወልዳ እሺ፣ ሌላ ሰው የሚያብራራልኝ ትንሽ ጭማሪ አለኝ በዚህ ላይ የምለው እኔ ፍቅር ይቀድማል ነው የምለው ሮዚ። እሺ፣ ምክንያቱም ሁላችንም የተረዳነውን ሰላምና ፍቅርን ስናወዳድረው ማለት ነው ስለ ፍቅረኛሞች ጉዳይ ላይ ብቻ ነው ቴንሽናችን የሚሆነው። ነገር ግን ፍቅር ማለት በፍቅረኛሞች መሃል ብቻ የሚደረግ ሳይሆን የቤተሰብ ፍቅር አለ፣ የሀገር ፍቅር አለ፣ ኤኒዌይ ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ የፍቅር አይነቶች አሉ። አንድ ሰው በልቡ ለፍቅር ቦታ የማይኖረው ከሆነ ስለ ሰላም ማሰብ አይችልም። ፍቅር የሰላም መገለጫ ነው መሆን ያለበት እንደኔ ሀሳብ ማለት ነው። እና አንድ ሰው ውስጡ ስለ ፍቅር ማያሰብ ከሆነ ለሰላም ምንም አይነት ቦታ የለውም ማለት ነው። ሰላም መምጣት የሚችለው እኔ አሁን ቤተሰብ አለኝ ከቤተሰቤ ጋር በፍቅር ለቤተሰቦቼ ምንም አይነት ፍቅር ማይኖረኝ ከሆነ ለሀገር ምንም አይነት ፍቅር ማይኖረኝ ከሆነ ሰላምን አልፈልግም። ከሰላም በፊት ፍቅር ነው በልባችን የምናነግሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እንደዚህ ይሄ የኔ አስተሳሰብ ነው። እንዳትወቅሱኝ ሌሎቻችሁ በእኔ አመለካከት እየገለጽኩ ነውና አይደለም ሁሉም ሰው የሰላም መገለጫ ነው። እሺ፣ ከዛ የሚቀጥል ላይ ያለው ሰው ሰላም ሮዚ አነምጫ ብሻን ጉራቻ ሰና ከም ጅርተ ነጋ አበ ነጋዳ ፈያዳ ዛሬ ካሊድ ባባ ሙቲ ረጀራ ካሊድ ኖ ከዲር ልቦ በር ወይ ሀዳ አከም ነጋ ጅርታ ጋዜጠኛ ለማ ወለድ ፈያረ ተተዋው አማ ነገሬን ያር ጅራ አልሐምዱሊላህ ወልበረዳ ነጋ በገነጋ ንፍተጋ በገነጋ ነው ይደን ሁለት ጋዜጠኛ እዚህ ላይ መጣል። እሺ፣ ማን ይበልጣል አለ መልስ የሚሰጥ ኤኙ ጅራ ሮዚ ፍራ ወይ አከም ወይ በረዳን
gaazexeessaa keetiif. Jaalo akkam jirta? Nagaadha akkami? Nagaadha galatasaa. Jirra Firaa'ol jedhama. Sallai. Anis Fileebarin jedhama. Ayyee eessarraayi? Ani border of Oromiyaa bishaan gurraacha godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee aanaa bishaan gurraacha kutaa magaalaa bishaan gurraacha aanaa Abaas. Anis jiraataa magaalaa Baatuutii garuu yuunivarsiitii Jijjigaa baradhaa waggaa 3ffaa dipaartimentii joornaalizimii fi koominikeeshinii baradhaa. Garuu jiraataa magaalaa Baatuutii. Ayyeesh wal barnoota gaarii jaalu. Hayyee saayibii. Ayyaa. Yaada kanarratti mee ibsa maalii qabuu dandeessa? Akka carraa ta'een ani amman dhufe akkuma argeeniin seenee xiqqoo waan san osoo explain naa gooteen ergasii boodaanis yaada kiyya. Jaalalaa fi nageenya wal dorgomsiisuu jiranii. Kompeer godhu jirta. Yaa. Annaa akka keetiitti ilaalcha keetiin jaalalamuu nageenyatu dursa jettee yaadda. Garuu parsonaaliidha as biratti namoonni tokko yaada dhuunfaa waan ta'eef akkasitti naa hubadha. Jalqabumarraayyuu gaafa nageenyaa fi jaalala wal cinaa qabne ilaallu jaalalli gosa baay'eetu jira. Nageenyis akkasuma nageenya baay'eetu jira. Nageenyi kan biyyaa jira, nageenyi maatii jira, nageenyi dhuunfaa jira. Kan qaama keetii jechuudha. Inni itti aanu ammoo jaalallis kan biyyaa jira, jaalalli maatii firaa akkasumas jaalalli jaartii ta'e yookiin haadha irraa kee jaallattu jira. Isin amma jaalala kana keessaa nageenya kana keessaa kamiin kompeer godhuu deemtan moo walumatti? Walumaa galatti dhimma jaalalamuu nageenyatu dursuu qabaa kan jedhu. Tole, jeneraalii gaafa ilaallu nageenya jechuun bu'aa jaalalaati. Jalqabuma irratti. Maaf jennaan namni wal hin jaalanne tokko gaafa jaalalli jiru waliigalteen jira. Waliigalteen jira taanaan nageenyi jira. Baay'is deemuun gaafatu kun salphamatti kanaan ibsachuu dandeenya. Anaafatis yaada tokko kaasne akkanatti fakkaatutti. Ani nageenya kan kee garuu namni kaayyoo tokko yookiin daandii tokko irra jiru yaaduma tokko kaasa. Annaa akkasuma namni hundinuu hundeen nageenya tokko kan ta'uu danda'u maalinni jaalala. Namni tokko jaalala yoo hin qaban dursa ofirraayyuu jalqabuu qabna. Yoo ofiif iddoo kan hin qabne ta'e biyyaaf nageenya keenyaaf yaaduu hin dandeenyu. Maatii keenyaaf nageenya isaa yaaduu hin dandeenyu. Kanaaf hundeen ammas nageenya jaalala. Nagee kana maaltu buusanii beektaa? Ifi buufta. Nagee ifi buufta. Jaalala immoo ifi barattee jaalata. Nama maratta malee jaalachuu san hin dandeessu. Sagaltee jirti. Nagee immoo ifi buufta. Namaafis nagee ni buufta beekadhu. Lubbuutee qofaaf himu. Nama ollaa keetiif nagee ni buufta. Anis akkuma keessanitti jaalala duraan jaabete nagee jarri lamee kajeessanis bareeda. Jaalala dura kajeessan nagee dura kajeessan sanis yaada bareeda. Because akkaataa namni itti godhurraa akkaataa namni itti deemurraa karaa deemturraa ni jiraa mire keet angiltana sicheenoo. Ogo jette bakka marabshaa keessa goseente. Jettee ifi firaa dhaabbachuu dandeessa rabshaa isaa si galtee jirti jaalala immoo irraa dhaabbachuu hin dandeessu. Tolchuu ni dandeessi jaalala. Namni jaalala qabu jaallis nagaya, jaallis salaam ነው ጃልቲ ምታምን ራስን የምታምንበት ቦታ ነው። ይገባል ሲገልጥ ጀቲ በከ ጃልቲ ጅርቱ ኸበጃ ጅራ ኸበጃን ጅራና ማስማልቱ ጅር ጃላ ጅር ጃልቲ ጅራና ማልቱ ጅር ነገያ ጅር ተንወረት ሮዚ ዋይ ጃላላ ወሲ ደበሉ እና ደበለ Hayyee hundumti keessanuu obsaan dhaggeeffadhaa. Jireenyi jaalala hin qabne akkuma mana utubaa hin qabneeti. Sassaabamnee kufuuf yeroo hin fudhatu. Jaalalli humna obsaa fi guddina namaaf kenna. Yoo nama jaalattu qabaatu aduun sitti hin dukkanoftu. Gufuun jireenya keessi hin kuffisu. Jaalalli dhugaa kabajaa fi guddina guddaa qaba. Waan namni biraa ijaan hin argine arguu ni dandeessa. Yaani jaalalaa isa dhugaa of tuulummaa keessaa ba'uudha. Jaalala keessatti ani maalan argadha osoo hin taane nuti waliin eessa geenyaa jedhuun yaadudha. Fedhii fi gammachuu ofii caala gammachuu fi tasgabbii namaa jaalatanii dursuun dandeettii hundaa oliiti. Jaalalli guyyaa tokkoon dhalate guyyaa tokkoon guutuu hin danda'u. Akkuma biqiltuun tokko bishaan obaasuun
obsaan eegunuu fi kunuunsa barbaachisaa dubbii gaarii amanamummaa fi kabaja kennuudha yeroo rakkinaa waliin dhaabachuu fi waliin dhiifama gochuudha jaalalli kunuunsa dhabe akkuma biqiltuu bishaan dhabe dhumarratti ni goga obsaan aannan goromsaa dhugaa akkuma jedhamu jaalalli bal'aan obsa malee hin yaadamu namni tokko cubbuu yookaan hanqina malee hin uumamne jaalalli dhugaa ammoo hanqina namaa sanii beekee hir'ina isaa guutee akka inni jabaatu gochuudha nama jaalatan akkamitti akka inni jiru jaalachuun malee akka sitti tolu gootee bifa itti kennuuf yaalu miti miirri namatti tolu dhalachuu fi baduu ni danda'a har'a gammaddee burgadduu ni dandeessa garuu jaalalli dhugaa miira qofa osoo hin taane murteedha yeroo hundaa rakkinnas ta'ee gammachuu keessatti si bira jira jedhanii ofiis ta'ee nama saniif kakuu seenuudha manni guddaan jaalala malee dhagaa qofa akka ta'e jireenyi dureessaas jaalala malee duwwaa qofa addunyaa kanarratti wanti akka jaalalaa qabeenya guddaa ta'e hin jiru jaalala kennuunis ta'ee argachuun eebba hundaa oliiti waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Wow, Franco, wow, amazing bro. Thank you Niga. ሮዚ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነሽ ወይ? የጠፋሽ? አዎ ጠፋሁኝ ሰሞኑን። እንዴት ነው ከድሬስ እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ የሮዛ ቤተሰቦች? ሁላችሁም ደህና ናችሁ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ሰሞኑን ትንሽ ቢዚ ሆንኩኝና ጠፋሁኝ ሮዚዬ። ስራ ምን ችግር የለም። ለስራ ሰላም ብቻውን ስራ ምን ችግር የለውም። እውነት ነው። እንዴት ነሽ ታዲያ? ሰላም ናችሁ? ቆይታ እንዴት ነበረ? አልሐምዱሊላህ ደህና ነው። እሺ አዎ እያዳመጥኩኝ ነበረ። የሰላምና የፍቅር ነው ዛሬ እንትኑ አይደለም ውይይታችን። ያው ሰላም ያለ ፍቅር ፍቅር ያለ ሰላም ምንም ናቸው ነው ለኔ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው። ግን ያው ምረጪ ካልሽኝ ግን ፍቅር ነው። ፍቅር ሲኖር ሰላም አለ። አሁን አብዛኞቻችን የሀገራችን ያሁን ያለንበት ሁኔታ ፍቅር ማጣት ነው እዚህ ደረጃ እያዳረሰን ያለውና ፍቅርን ሁላችንም ብናስቀድም ሰላሙን እናመጣዋለን። ምክንያቱም ሰላም የፍቅር ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው። የሰላም ውጤትም ፍቅር ነው ብዬ ነው የማስበው እንደኔ ማለት ነው። እና ባጭሩ ስገልጽ ይሄ ነው ሮዚዬ እኔ ጋር ያለው ማለት ነው። ናይስ ቬሪ ናይስ ሮዚሻ ወይዬ አኒ ከሌሲ ጋንቱሬ አከጨራቴ አቲፊ ካልድሌ እንሰን እንቱረ ከሌ በር ani allo notification godhe ol irratti jechuudha akka isin seentanii notification erga tiktak isiniin dhabe erga siyamu xiqqoo ababareessaatiin ture beeyte gan deeply seenaa teessan beekuu na gaafata wanti an barreessu jiru kun jalqabarraa kaasee iddoo dhaloota kee irraa kaasee hanga iddoo ammatti jirtan kana jechuudha. ani jaarsi kiyya magaalaa dhalata magaalaa Dirredawaati. Rozi akkana naan godhin. Dhiifama garuu dhiifama. Narraabaasuu deemta waan yuutuub irra kaa'achuuf deemu narraabaasuu deemta. Kaayya akkamiin Rozi akkamiin godhaa? Keessaan voice naa qabda information takka takka. Okay. Amma hanga takka takkatti mee garuu guutuu siin dubbisu because firaan nama akka kootti ogummaa kana qabudha waan ta'eef isa biratti guutuu dubbisuun naaf hin ta'u. Firaan na hubata waan ta'eef. Waan tokko tokko xiqqoo waan mootiiveetti godhan qofan sii dubbisa shi. Waa'ee kee haasa'een dhufeera jechuudha gaafa nas ga'ee galu amma duraan eegalaara. Akkamiis understanding hin uumamne. Ammas namoonni tokko tokko akkas jedhu Roozaan amala tokko qabdee innis morkattuudha. Eeyyeen morkattuu sanuu morkattuu akkamiitiiti siin jedhu. Morkattuu akkamiitiiti siin jedhu. Mixiin ciniintee gadi dhiiftu maaf jennaan morki koo baduu. Mormi koo citu wayya jettee eeyyeen Roozaan morkattuudha garuu amala qabeettii fi simboo qabeettiin talaatee tuqamtu malee naman tuqxu tuttuqaan jaallattu isheen akka qeeransaati. Motiveetii dingadaa akka ati motiveet taatu qofaaf Roozi. Very nice. Ini antana dada. Very nice. I like it. Ammas anumarraa dubbatti.
اسمي ايه والله انا مراد بك يا انا وانتك وني نينغو رجي دوئتي بدا مالنديش هنغام بكسرين جو ابدا over my dead body. Wow, that's nice. حاجة Very nice. خار خيساني سيب. كيسا نملي كيسا انت كودو سيدو بيسا جن امان يعني كي غوتمتي فراول نموجي خنره جوان ديفي اسار كسينو دما يو ما رفني سينو دندا سو ذات خناول اندو بيسوروز ياف يكر اي مربا اي وباقي جدي فراول خدير كينيا اكم جدا ركون قبو سري فرو أنيس كالتي تيمبري سكان أبدا كبا أتيس كالتي كتيمبري سيتو كبدا ولا يدلون كينيس غرغرا يا دي no problem فراكو اني قوسا دا فنجل انا دو مسو سجست نغوت انت كوتو نتيتول ركون قبو دبارا نتول جوك دمو كان አደጋቸው ምርርስ ደሞ አይጣፍጥ አይጣፍጥም ፍራ sagalee koo akkamitti ilaalti fira ogummaa kanarra jirtami akkamitti ilaaltime bareeda homaan jedhu sirriitti jabaadhu itti fufi mee tokko sii dabalu inni kun waa guutuutti xumurre wanta kan biraa jechuudha hayyee barreeffameen jiru garuu sammuudhuma keessaan waan yeroo baay'ee waan sana yaaduuf walitti fida jedheen yaada kun lallaba qe'ee warra sikkoo mandoo hortee leenjisoo diigaarraa oromoota maraaf dhiyaatudha akkas jettee armeen arsii yaa oromoo koo yaa warra maccaaf tuulamaa isaan ituu fi humbannaa raayyaa fi asaboo sabboo fi goonaan maaf natti callistan anoo dhabee jira qomoo maaf na laaltan bakketti bosanni koo mancee dhalli koo kichuun harca'ee ilmaan koo lamaan wal didanii inni kaan daggalatti inni kaan masaratti narraa galanii ani jidduu kanattan gaaga'ama maaf na laaltan teessanii sagalee naaf ta'an iyyannaa kooti an armee arsii dhala kichuu ishii dhabde teessee boossuudha. Wow. Dhugaa Fira ariit godhime. Dhugaa bareeda kana caala jabaatti itti fufuu qabda. No, you have a good one. Yeah. Bareeda. Yeah. Asirratti tokko jira san Norway jira mucaa isa fakkaatee qoonni kee niin dhaggeeffadhaa ture politikaarraa waa kitaba addaa mutola firoonis bareedaa keetis hundi keessanuu because keessan qabda namuu kamataa fi qaba. Sigaltee addunyaan tunuu rabbiin maaliif nu mani beektaa? Anas Rosa identity qiyad fingerprint ilmaa qiyyaatuun ta'u. Dabbata nagalallo. Sanii fi targaa keenya adda adda namu makiinaa hunda garee makiinaa kana yoo makiinaan tun Toyota qofa taateenya adda beeka namni adda beeku hin jiru bara. Toyota diizaayinii Toyota targaan qabu jaan eenyu makiinaa adda beekan kan. Saniif Toyota kanattuu maqaa godhan beekte maqaa itti godhanii fi nambara kananii fi targaa godhanii fi diizaayina si adda godhanii diizaayina adda godhan maal malayyaan si maal targaa. Sigaltee ለዛ የሁሉም ድምጽ የራሱ ድምጽ አለው። እሽለቹ ድምጽ ከሰም ቆውኝ ከሰቀተ ሰገለን ከሰ very nice I like it very nice keep up what you doing one good ረጀባዳ namnimas one for good one jalatu gogode bakkange sigaltee namni waan jaalatu gogode biyya teenya keessatti irra guddaan ijoolleen beekte waan jaalatu godhutti hin jirtu waan haadhaa fi abbaan jaalatan godhu jiran. Sigaltee jirti qaraatis haadhaa fi abbaan maratan doktora ta'a jedhanii doktora ta'an ijoolleen. Sigaltee jirti akka doktora ta'us maarree ta'a jedhanii maarree godhan saniif qaraatiin ifii marattee ogummaan ifii marattee gootu. Very nice because wanta keetti rarraaqa filaagotii keetiif intrastii keetti rarraaqa. ለዛ ሰኒፍ ፊንጣ በውደንደስ እስከ መጨረሻው ድረስ ትሄድበታለህ እና keep up what you do both of them ስለቹቱ ዱን ሲኸበጃ ጆሌ ገና ጉደቱ አዳላቢና ዋንቲ ተከ አባን ፈደ ሲንድሮ እንዳበቴ በከ ጉዳ ገሰኒፍ because ጊዜ ንድፍት ቤቴ ጊዜ ንድፍት ዋናን ጊዜ ንድፍት ኦኬ ሮዚ ሁለቱም በእውነት የጋዜጠኝነት በቃ እንትን ነው አላቸው። ሁለቱም ድምጻቸው ደስ ይላል። ቢሰሩበት ሞር ትልቅ ደረጃ ይደርሳሉ። በጣም ትልቅ ደረጃ የሚደርሱ ልጆች ናቸው። በርቱ። እሺ ፊሎና ፍሌቨር
አየ ሰላምዬ። እሺ አመሰግናለን። ሮዚ በአማርኛ ልድገምልሽ የቅድሙ? አዎ ድገምልኝ። አያጠር አድርጌ ማለት ነው። እሺ ፍቅር የሌለው ህይወት ልክ ምሰሶ እንደሌለው ቤት ነው። ተነዶ ለመውደቅ ጊዜ አይፈጅበትም። ፍቅር የትዕግስትና የእድገት ኃይልን ይሰጣል። የምትወደው ሰው ካለ ዓለም አይጨልምብህም፣ የህይወት መሰናክሎችም አይጥሉህም። እውነተኛ ፍቅር ክብርና ታላቅነት አለው። ሌላ ሰው በአይኑ ማየት የማይችለውን አሻግሮ ማየት ይችላል። የእውነተኛ ፍቅር አስተሳሰብ ከራስ ወዳድነት መውጣት ነው። በፍቅር ውስጥ እኔ ምን አገኛለሁ ሳይሆን እኛ አብረን የት እንደርሳለን ተብሎ ደምደመት ቀጥል ፍሮ ጎ ታብታብ አድርጓ እየያዘው ነው። ታብታብ አድርጎ ታብታብ ደፋካ ፍሮ ኦንታ ቀበ ታብታብ ጎዳሜ ታብታብ ጎዳ ኢንተርኔት አቀበ ታብታብ ኮፕሊንግ አድርጎ